intala takkaa jira beeta. Intalti sun gandi isaanii aanan hedduu gurguratan ture. Har'a guyyaa keessaa gurguradhu jaaniin gandi. Ayyee jaaniitiin aanan hedduu gurguran guyyaa 900 fa'aa gurguran. Amma gaa osuma elmatteetii gurguruuf deemtii bara. Oduma magaalaa deemu jirtuuti. Aanan kana waggaan gurguree fuudhetiin lukkuu bitadhaa jette. Lukkuu bitadheetiin matarra haatee deemu jirti beetee baaldiidhaan wantiidhaan. Lukkuu bitadheetiin boodarra re'een bitadhaa jettee efa lukkuu bitadhee booda. Ammas re'ee heddummeeffadheetiin horii bitadhe jettee horii heddummeesseetiin san booda huccuu maashinaatiin bitadhe jette. Qaadhimaan ishii maqaan boonaa jedhama. Amma waggaan huccuu maashinaa bitadhe boonaa wajjin daansii ganda sargii godheenee daansii taphannaa jennee waggaa isaan ni taphannaa kottu naan jedhan hin taphadhu hin jaa jetteetuma akkasuma ganneeyte harkaa gannaa qabee osoo magaalaan ga'in jechuudha.